Abooyinyu amma waliin dubbisi abdii shaggarii waliin deemi dubbisi mimmaana keenya kana qoorsinee renne kana addeebiu ta'a garuu mucaan kuni kanaa qoruuyyu malee anna daangaa darbe rikoordii hannaa nama cabse birri miileen afur kan jedhu komee wayinatti bilbilamee ka'e jechuudha kana qofa osoo hin taane garuu rakkoon qabu isin kanaa fixaatii mimmaana kana akka qoruuf hojjedha sinii galee mucaa kana immoo warri viidiyoo isaa argitan hundi keessan mimmaan harme amma jalatti barreessa maallaqa harmee sana gaafadhaa komentiin shiftaa waan ta'eef shiftaa gaafachuu itti fufa amma ni gaafa deebisuutti jechuudha akkasi abdii baqa isineen na ishee abdii bakka ani guyyaa si na ishee guyyaa si ba'a nan dubbisanii na ofolcha wayye dhaggeeffadhu ani qaamaan illee galgala bakkee dhaqee nan dubbisa yoon naaf yamamaa ta'e yoon kana nachi immoo suuraa maatii isaatii qabadde inshallah dhiyaadha hanga maatii isaatiitti deebi'u akkas kunoo kotu boolo baakeensi godha kotu boolo baakeensi abdii wayye tooloo si godheedha na dubbisi amma maatii maatii isaatii qaamaan dhiyeessinaan inshallah abshir amma inni illee nama yoo qaamaan gaafatan malee nama dide yeroo miti abdii shaggar dhaggeeffadhu Facebook isaallee nan beekaa ta'u hundi isaa maatii isaa intini isaatiif acheeffinne maaliif si jedhee abdii asitti miti tiktaakii kan biraa irratti illee himatanii jiran mucaa kana immoo bootaan hojjetu illee ni beekna ati illee beekta ani illee nan beekaa bakka inni manni irra galu ni beekna ati ni beekta qaamaan hanga seeraatti illee dhiyeessuu dandeenya si gala kutattuun akkasitti kana barbaanna hanga mana isaatiitti illee intiniitii jedhaan beekta inshallah dubbisee ka'ee lakkoofsa suuraa isaa nu laxxafa viidiyoo kan nu laxxafaan illee viidiyoo baaseen laxxafa namni kuni mucuma wallaggaa tokko Osaamaa jedhama as jala ji'a meeqa kadhate mucaa sana waan inni godhe jechuudha nyaate intala tokko akkas as jala jirti ji'a meeqa guutuu jechuudha natti boosse jechuudha sinii galee hin nyaatee numa daguu jechuudha isa kanaaf hundi keessan yoo dhugaan haqaaf dubbattu ta'e imimmaan harmee keenyaa kanaaf dubbachuuf nama kana jala afuun qabdan lafa argitanitti iddii argita isaa viizaa mula ila sisteemaan naalala viizaa Ameerikaa fi Awurooppaa faa jedha bar kun daguuguu fi amma namni lubbuun jirutti hanna harmeen amma abdii shaggarii fi guyyaa dubbisaa akkasumas abu fallaa nama maal jedhu amma si gadi bu'ee sana dubbisaa keessaan jaarsummaan maannu oosinii kenne sireetiin dubbista inshallah bakka ani illee amma gara moodii kana jira inshallah gara sin dhufa inni illee abwaalaa illee gara intini botaa jirtu jira inshallah silkii keessaa si ergaan illee jiran imsiisa inshallah nagaan turaatti qokastabarii jiran wal arginaa ummata keenya wal arginaa waan isin jettan irraa barraa aga dandeessan garuu imimmaan harmee kana qoorsuuf yaala aga dandeessan sinii galee tokkummaa tokkee koo wanti sin jedhu ko barbaade maalidha beekta inshallah wallahi amma Dubai keessa jiru nama qaamaan beeku jiraannaan nama qaamaan ati itti na ergitu jiraannaan qaamaan itti deemee waan ati na gaafadhu itti siifan gaafadha waan ati asitti hojjetaattu kanaan si deeggaree si bira dhaabbadha inshallah kanaaf dammoo itti cimi hojjedhu asumaan immoo namoonni kaaniif immoo irraa of eeggachuu qabdu ennaa nuti iyyuu keessatti baqadhu of eeggadhu ba'uun nam tokkollee ba'uun qabu dhuguma siin jedha namni haqa namaa nyaate irriba magaarii yoo rafee buluun qabu sun dirqama jechuudha wallahi sanyii abdii shaggar fooloo godhi keessaan dubbisa abdii shaggarii guyyaa kana sanyiin ilma harmee ammaati ijoollee naa dubbisaa ishee abdii abdii shaggarii fi guyyaa fooloo godhi sanyii abdii shaggarii fi nan dubbisa fooloo godheera naaf adeemsanii tokkummaa ilma masa isa kana waan ta'eef dubbisa እሺ በቃ ayye isileen naa bakka galatooma abdii galatooma ulfaadhaa dhimma kan biraatti kan darbaa galatooma dhimma birootti darbish nagaan tura ayye ulfaadha ayye okay guyyaa atillee galatoomi ijoollee komentiin isaa hattuudha gaas dhageessanii hattuudha maallaqa harmee keenyaa ta'uu qaba jechuudha maallaqa harmeedha nama danuuf saame garuu namni kun gurmaatii jalatti komentii isaa lafa inni barreessu isa Awurooppaa jedha bara Awurooppaa fi Ameerikaa moo maal jedhe viizaa Ameerikaa fi Awurooppaa ammuma lubbuun si keessa jirutti nyaattaayi okay amma dhimma biraatti darbina nan baasiini okay baay'eera
Okay. Maakidaati maal jette? Tokkummaa. Makiyyaa. Wayye. Amma namichillee dhufuu dide akkam goona ree waa'ee kiyya amma maallaqa jechuun Maatii isaa beektaa? TikTokii Maatii isaa jalatti haa beektaa? dhufu jettan. Ani maatii isaa hin beeku suuraa isaa hin qabaani inni ammoo wallahi Okay, laatiin hunda inni kanatti meeqoo dhufe isin hin mucicha maan dubbisu. dubbisaa tole mucicha maa asii bahin dubbisee maatiif lakkoofsa maatii waan argirraa fudhaa tole. Hayyee taate bakka rakkoon jiru inshaallah. Akkamii si argareen? Kunoo asiin na argita kasiin na argita keessaan na barreessa iyyee. Na barreessi ishii nama biraa keessummeessina warra tartiiba qabatu qabsiisa. Okay. Nama biraa. Nama carraan arganne. Nama carraan arganne guys. Mee koppiliin godhaa yeroo tokko koppiliin godhaa koppiliin godhaa. Koppiliin godhaa guys. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdiishaa. Tokke akkam Jirsa. Okay. nagaa gadi. Okay. Boontuu dambii. Haalli aggaaroo. Boontuu dambii si harkiseera. Boontuu dambii si harkiseera. Viidiyoo bara haalli aggaarootii fi boontuu dambii ba'a shokkaa dhagaa. Viidiyoo shokkaa bara. Abdoo galchimee. Salamoon abdoon eenyunni. Ijoolleen kun lacheen viidiyoo bara dhaa. Haalli aggaaroo. Abeet tokkuma. Viidiyoo bara dhaa. Ashi. Mee yeroo tokko shir godhaa gahe. Modiitarri nan galcha ammaaf obsaa nama nan galcha addeetti natti na heddummeessinaa na jeequ waan ta'eef nan galcha. Modiitara maastar dhiisi tiyyaa qofaaf dhiisi rakkoon qabu. Tiyyaan ol guurti. Okay, haalli dambi boontuu dambi viidiyoo bana. Banadheera. Hin baranne boontuu dambi simbuu isaa carraadhumaa qabda yeroo hedduu si galchee na jalaa callifta olti galchee miutii irra boontuu dambi. Let's go. Kun maal ta'e dhufe abdoo jedhamu kun guddisaa meegaa isinan guddisaa kun. Maal taate abdoo? Ijoollee koppiin godhaa. Maal taatee dhufte waan salaamatee immoo akkam jirtu? Salaamatee immoo akkam jirtu? Biyya kana dhufee aayideensi hojjedha jee aayidee na bilookee aayidee koos na addaannee birii narraa nyaateetu badde achumaatiin qaraamaa keessa na galchee otoo qaraamaa keessa galiin immoo medikaal ashaaraa hundumaa laadheen jiran ture. Dubaay jirtaa? Dubaayin jiran kun amma eega kadhachuu jalqabee silkii kana bilookee naannoo ji'a torbaa fixeera kun amma. Bilooksi godhe moo akkam waan isaa bilbila irraa bilooksi godhe moo qaamaa kee bilookii godhe? Iqaamaa koo bilookii godhe iqaamaa koo naan laannee qaraamaa keessa na galchee medikaal ashaaraa hundumaa na laachisee biizaa koo bilookii na godhe medikaal ashaaraa hundumaa laachisee. Iqaamaa kee bilook godhe? Iqaamaa osoo hin taane biizaa koo bilookii na jalaa godhe biizaa koo bilookii na godhe ashaaraa medikaala hundumaa na laachisee booda qaraamaa narratti lakkoofsise otoo namni qaraamaa keessan galiin medikaala ashaaraan laa'e firii qaamaan si hojjechiisa naan jee. Okay, deebi'een jira. Iqaamaa kee bilookii godhe? Indaga'ama sagaleen. Iqaamaa kee bilookii godhe? Iqaamaa osoo hin taane medikaala ashaaraa hundumaa laadhee seerri biyya kanaa jijjiirameera naan jee otoo guyyaan kun irratti umiin medikaala ashaaraa hundumaa laadhee xumuradhee booda naa kenni guyyaa 3-4 gidduutan si hojjedhaa naan jee gaafa duraa jecha iqaamaa sanaa booda eeshi jee birrii kaffalee achumaan immoo silkii isaa cufadhee iqaamaa naan laannee qaraamaa narratti lakkoofsisee achumaan badee namni kun. Iqaamaan kee kabiilli keenyudha arbaabni keenyudha. Nama dhuunfaatiin an dhufe namichan beeku ani waan isaa arbaaban qabu nama dhuunfaatu biizaa dhuunfaatiin naa baase. Eenyutu si fide? Shamsaddin jedhama nama Arsii. Amma immoo kabiraa hojjechiifachuu Inni sirkaa badee hoo? Isumadha kan na fide biyyaati asuma keessa jiran. Ijoollee baay'ee mana jalaatiin baay'ee isinii galaara isa biyya ijoollee baay'ee maalatti mitare obboleessa kiyya isa si fide bilooksi godhe
isumatu bilookina goose warra kan maattan beekara isumatu as keessa jira isumatu nu fide Itoophiyaa irraatis. Egan bilookii godhe gaama Osama Iyyaanoo leela ila Osama reedhuuf taa'ee gasa si waamaanoodha. Akkam akkamii. Egan bilooksii godhe mallikee maaliree kafiila keeti yoo. Inni danda'a seeraan illee jechuun yoo namni yoo namummaadhumaa si dhiise mal. Fakkeenyaaf kana maal goon galtee ajjeesu malee maa inni amma raaciin biraa jirure. Bilookina go'ee akka biraas akkatti hojjechiifadhu sin qabu yoo inni bilookicha narraa kaase yoo hin birriin koos naan deebine. Iqaamaa inni bilookii sirraa kaase malee eenyuun sirraa kaasuu hin danda'u kan bilookii sana iqaamaa kee bilookoo godhe ta'e kafiilli kee. Kanadha kanaaf silkiis narraa kaasuu dide garuu kan an birrii irratti gashaa jiruudhaan Jamal Qasim jedhama inni immoo chaarjaa jira isarratti isaan lama ta'anii hojjetuuni. Ilaa obboleessa kiyya dhagaye oonni bilooksi godheera ta'e namni sirraa kaasuu danda'u hin jiru kafiila kee waan ta'eef si galee namni sirraa kaasuu danda'u hin jiru wannan si gochuu danda'u si akka namummaatti yoo isaan irraa kaasii jennee malee aangoof markaa qaba sun baalagee abbaa argee waliin biyyaa baatanii nama rakkiftan sinuma waan tartiiba hin qabnee fi qunna garummaa hin qabne si galee si bilooku yoon isin baasin yoon isin baasin eenyu godhe hin qabu maa biyyaa fide maalan sichee eega biloo kamee dhaggeeffata hin bilookin jedhe hin gaafadhamu sila baalageen biyyaa bahee namni dhaqee qaamaa irratti hojjetate jechuudha. Inni maalan godhan kana himi. Anaaf keessumaati naa gaafadha inni waasaapii isaan hojjeta tokko. Amma wannati gochuu qabdu wannati amma dhokatee jiraataati. Bakka kalli waliin hojjechaa jira isa miindaa gaa seeraatiin argachaa hin jiru sababuma kanaatiin bakka waan cinqatiin baay'ee keessa jira akka kanaatti rakkadhe.